Akkasittiya. Akkasi galee taasisaatiin jechuun qofrisaa jennan kun ati arga. Abbaan isaa qabsaa'aadha. Biyya keessa hanga biyya alaatti jireenya qabsoo jiraachaa ture. Qofiinsa dargii irratti qabsaa'ota hedduu wajjin wareegame. Du'a akka malee ajjeefame. Bakki awwaala qabsaa'ota hedduu tahammarre isaa kabajaadha dhabde. Ilmi nama kanaatis qabsaa'aadha. Qabsoo abbaarraa dhaale itti fufee wareegama hedduu kafale. Biyya abbaa isaa keessa jiraachuu dadhabee biyya ambaatti baqachuudhaaf dirqame. Yeroo ammaan tanaa Kanaadaa keessa jiraachuu jira. Namni kun biyya keessaa fi biyya alaatti nama hedduudhaaf dalagaa banee jira. Magaalaa Dirree Dhawaatti hoteela guddaa ijaaree jira. Jarri kun waan dalagan akka namni waa'ee isaanii haasa'uuf hin daleenye. Namninis waa'ee isaanii hin yaadanne. Kanaaf seenaan isaanii hin dubbatamne. Jarri kun Haji Mahammad Doolaalii fi Badrii Mahammad Doolaalii. Arraaf waa'ee abbaa dubbannaa ta ilmaa yeroo biraatiif ol kayyanna. Haji Mahammad Doolaal Ahmad Siddiq. Subscribe, like, share godha. Haji Mahammad Doolal tilmaamaan bara 1926 godina Harargee Bahaa Jaarsoo Araddaa Laafiin Fadhoo keessatti dhalate. Haati isaa Aminaa Doolal Ambooti. Abbaan Doolal Ahmad Siddiqi. Haaska ilmaan ja'a qabu keessaa kan dhalate Haji Mahammad Doolal warra isaaniitiif ilma lammeessooti. Ilmi Doolal Ahmad Siddiq jaalala barnootaa waan qabuuf daa'imummaadhaan barnootatti seene. Lakkuma umriin isaa dabalaa deemtuun fedhiin barnootaa tan gaafa ijoollee keessatti habaqaalamte guddachaa deemte. Fedhii ijoollummaadhaan barumsaaf qabuun umrii dardarummaatti barnoota barbaadaaf bakka dhaloota isaa Laafiin Fadhoo dhiisee deeme. Aanuma Jaarsoo kana Araddaa Burqaa Mixee hadhee isatti galee barnoota isaatti fufe. Inni xiqqeenyaanuu barnoota irraa baheeti. Barnoota osoo barachuu diin Islaam osoo diin Islaam baratu gaafa waggaa 20 asirraa deemee mixee dhaqee osoo barnoota barbaadu. Hayyummaan gaa namuu rabbiin akka uumaadhaan uuma beekta isa ilmi islaamummaas rabbiin kanneef hayyummaa gartee dandeettii sammuuttis ni kanneef jechuudha. Haji Mahammad beekumsa guddifatee waan baratee if biratti osoo hin dhiisin ijoollee hedduutti dabarse. Hedduu namni diin barsiise quraana namni ijoolleen inni barsiise hedduu namni Shaafii Ahmadillee fa'aa isaa barsiise jechuudha. Quraana jala isaa isaa barsiise. Waa bakka irraa dhufee fagoo Laafiin Fadhoo mucaan irraa bararmaas dhufee Haji Abdallaa irraa qaree osoo ijoollee barsiisu. Ilmaan biyya sun osoo barsiisu saba sun artirraa dachii hirkate dachii namni keenya aanaan keenya irraa godaan karaa oborraa dhaabni dachii tana dhaalu sihii kattaan janiini achirraan warra sun barbaadee oborraa dhaqee warra sun barbaadee akkasa irratti dhufanii irra ejjatanii fi dachii sun qeebalchiisanii jechuudha. Dachii immoo manni irra jiru sun. Hayyuun lafti Jaarsoo biqilchite kun bakkuma barnootaaf itti godaane Araddaa Burqaa Mixee keessa qubsumaaf haalli hogguu mijaa'uuf bakka dhaloota isaa Laafiin Fadhootti deebi'ee haadha ilmaan isaa Moommoo Ahmad wajjin bultii ijaare. Haji Mahammad yeroo waa xiqqoo booda ammoo Aradduma Burqaa Mixee tana keessatti haadha warraa lammeessoo Faaxee Magan Sharoo fuudhe. Achi qubachuudhaan eegata achirraa as deebi'ee haadha Abdurrahmaan arma fuudhee achirra galee jechuudha. Moommoo Ahmad jeniin haadha Abdurrahmaan Mahammad Doolal armaa gargaaranii akkasuma mixee qobsiisanii jechuudha. Mixeetti galchan hoggaa arma fuudhee booda. Haji Mahammad amalaan nama gaarii, nama namaaf yaadu, nama biyyaaf yaadu, nama rorroof hin jilbiifanne, nama rakkoo saba isaarra ga'u hin jaalanne. Haji guutuu nama akka ta'e warri isa beeku ragaa baha. Guddaa ilma namaa hayyummaa hoggoo kanneef waan takka sakkarraa irrisa isa sanii hoggaa yaadanii nama waan takkarraa irrisa natti hin fakkaatu beeyte diiniin dhufuus hayyummaan dhufuus qabsoo onneetiin dhufuus nama waan hunda galmaan gayaadhaa ture. Haji Mahammad Doolal nama jeeyina nama karaa cufatti waan cufa beeku karaa dalagaa dachiisittis
خرا واي قرتي موتم ما داو جنين وجي دلقوتي خري بتني نما ولدر دي مورك بت نما ولي بتوداني إني لما قوقع نما ربي جبو أقف نما هو خلنا ما فياتو هو تكلم عن بلازرة هيانين خيري ملئ يرى أنني وكيلك على داتره على خانا وكيل تره ما يقول غاز نفتنيا نغاز أتيك دتشي ده نبغى تجيله أول أنا بنتظر كنا فول راجي جيريا يرى سويت دورك يسا راغون يجيكن waan sunduraa fashalsee akka inni hoggaa meeqaanta gulmaatti guddisu bafatana harka jabeessuu ture. Nama waa afur rabbiin wal qabeef jenne aalimaasi, aaqilaasi, arjaadhaasi, jeenaasi. Namoota hawaasa biyya tanaa hunda dhugumatti ilaal waan qabnuus beelladaa qalannuus yeroo gannaa agabaniis bola basetuma kanaaf jechuudha. Osuma jaalala kanaatiin jiraatuuti waliin as dhufne jechuudha. Osoo guyyaa tokko nama tokko walitti muufatin nama wal dide walitti dadeessaa wajjin jiraachaa ture. hayyuu keenya beekaa keenya nama dandeettii guddoo qabu nama laga mixee yogga jedhan haysaa akka nama tokkooti jiru jechuudha. Akka laga mixeesitti dhalatee haa jiraatu malee nama quuqama sabboonummaa qabu kan quuqama oromummaa qabu jechuudha. Haji Mahammad Doolaal miidhaa saba isaarra ga'uu baadhachuu waan hin dandeenyeef jireenya maatii isaa yookaan jireenya mataa isaa qofa jiraachuu dhiisee jireenya uummataa jiraachuu eegale. Ijraa warraa dhumte fotta galaata qabadda ijraa naftanyaadhaa dhumte kitaabaas waan akkaan beeku qeensi wajjin illee wal dargamaa turanii akkasi biyya tana oduu namni takka hin beeknetti aaneessu ture jechuudha. Qabsaa'ummaa yeroo jiraatu yeroo qabsoon uummata Oromootiin beekame sanii inni qabsaa'aa. Qabsaa'aan gameessi kun sirna gabroonfataa bara inni keessa dhalatee mormuudhaan gara qabsootti seene. Oromoo ta'ee dhalatee Oromoo ta'ee jiraachuuf mirga qabaachuu isaa beekee mirga isaatiif falmate. Qabeenyi qonnaan jireeyyii kanuma qonnaan jireeyyii akka ta'uuf sirna gabroonfataa dura dhaabbate. Xiqqeenya gaawee galee nama qabsaa. Naftanyaa tanaan waliin galan. Yeroo Haile Sillaaseedha naftanyaan dhiibbaa guddaadhaan deemti. Qawwee fi shaanxaa fudhatteeti atuma kan ooluu dalagu jiru kana hottu fuudhiyoo fuudhu baatte si tumti. Nan tumtan jee osoo diduuti ganda keenya kana kunoo damiina mana damiinaatti jira kunoo bakka tana oggunuma dhufan ka'a. Deemaa fi dhalaa fidaa jaaniin. Inni fi hiriyoonni isaa eeqa. Ilmi Sheekh Abdallaa kan inni irra bal'ate tokko ka'a. Inuma najjaman numa dhuman malee. Saba kiyya kana keessatti afaan kiyyaan dubbachuun qaba, afaan kiyyaan barachuun qabaa waan jedhu isa dhageemte. Kanaatu qabsatti sana jechuudha. Afaan Oromootiin dubbachuun akka waan yakkaatti ilaalan. Dhiibbaa addaa jechuudha. An Oromoo jechuunis afaaniin dubbachuun an Oromootti afaan Oromootiin barachuunis hin jiru. An Oromootti mana barnootaa dhaquunis hin jiru. Kanaatu qabsatti sana. Yeroo dura dhufee as qubate yeroo sun bara Haile Sillaaseeti dhiibbaa guddaatu uummata keenya irra jira. Asitti uummata Oromoota irra jira. Taniin odeeffannoo qabu uummanni keenya dalagee midhaan galchuu kana jiranii qabsoochirraa eegale. Namni akkamitti waansaa dafkee hageessa jedhuuni achirraa ofirraa sossobuudhaaf ati noo jidalee jedhaniin ni dide yeroo boodaa
uummata kanaa waliin gargaara jee isaa wajjin dalaguu eegale qabsoon duraa suni. Namni kun nama abshaala hayyuu sabboonummaa qabu waan ta'eef akkana taligaa ganda kanaa seenee jechuun gaafa sirna nafxanyaa gaafa dachii wakiila jedhanii miskiiniin harkannee nama maallaqa baasuu danda'u malee gaafas wakiila ta'eeti miskiin achi keessatti hirtubatan akka harkatu fayyadaa ture jechuun nama sabboonaa tokko waan ta'eef. Nafxanyaa miskiinarraa ka'a dachii sana dirqii micciirratu meeqa wajjitti shari'aa godheete harka miskiintichaa sunitti deebisaa ture warra deebisaa ture jechuudha. Nama uumamaan bilisaati inni biyya gabrummaa keessa jiraachuuf malee nama sammuusaa uumamaan bilisaati. Hayyuun kun sirna nafxanyaa kan uummata Oromoo gabroomsaa jiru hundeedhaan buqqisuuf uummata kakaasuu irratti bobba'e. Akkamitti gartee qabsooyinee uummata kana gartee firraa kaafne yaada jiruun gabroonfataa kana uummata naannoo kanaa wajjin kakaasaa ture jechuudha. Adeera kan tokko jira garaa xaali jedhanii ejersa goorooti isaa wajjin hundaa'anii qabsoo lafa jalaa eegalan. Hofiinsaa sirna Haayila Sillaasee booda waraana Soomaaliyaa kan mootummaa sirna nafxanyaa irratti duulee gargaarsifatee qabsoo isaatti fufe. Yeruma Haayila Sillaaseen bu'u Soomaaliin dhufte. Nafxanyaa kana biyya keessaa baasuudha. Hojii qabsaa'ee jechuudha. 69 dhufte. 69 cabte. Nafxanyaan gaa kan dhiifne beeka. Ka'ee Soomaalee sun wajjin kute jechuudha. Odoo hin turin dargii qabate keessa rolli Soomaalee asiin dhufe jechuudha karaa kanaan. Yeroo rolli Soomaalee dhufu nafxanyaa kana dhahuudhaaf jerumaa kanaa wajjiniin qawwee fudhannee haati duullu yoo saba taanallee asirraa haa fayyadamnu waan jedhuuni akka jirutti namni humna qabu kan dargaggeessa ta'e hariiratti biyya jedhaniin achi dhaqanii qawwee fudhatee ol dachee jechuudha. Toorree akka Haaji Mahamad Dooraar kun hayyoonni kanaa kun oduma gaduu hin dhaqini. Isaanis nama akkam nama biyya hoogganuu danda'u waan barbaadaniif qaadhimamee seenee jechuudha algaa. Yeroo gabrummaan jabeessisee miidhaan dargiidhaa uummata irratti waan hedduu waan silaa afaaniin himuu hin dandeenye biyyarra raawwachuu mootummaadhaa yeroo argu Soomaaliyaan as seente jechuudha. Yogga Soomaaliyaan as seente gaa diddaa gabrummaatiif isaa jaarsaa qabsoodhatti makame jechuudha. Abbaan keenya sun Haaji Mahamad Dooraar eegi harmatti ilmaan 16 dhalale lola seenee jechuudha gaafa Soomaaliin dhufte. Akka jabaa lola nama meeqarree handa'ee achiisas ni qaba jechuudha lola sun keessatti. Biyya keessa taa'ee qabsoo itti fufuuf haalli isaaf hin mijoofne. Rakkoo hedduu mudachaa ture. Asitti dhufanii yeroo dura dargiin biyya qabatte kana uummata walitti baasan. Walitti baasanii inni kuni nama akkanaati nama gartee mootummaa irratti dhiibbaa biraa qabu akka gartee murtiin itti kennamtu yaada jedhu ragaatti bahaa jedhanii biyya guutuu kana ragaatti bahaa sodaachisanii yoo isa ragaan baane ni dhumta yaada jedhuun rakkaa turan jechuudha. Rakkoon guyyaa sunitti rahamtuu hin jirtuuf rakkoon hedduudha. Namoonni amma tokko sodaachifamanii ni duuna jedhanii inni qabsoorra nu kakaasaa ture yaada akkanaa isin jettan kana ni qabaa ammallee jedhanii akkana dubbatan. Kana jeenummaa isaa uummata keessaa ol ka'e kan waan godhu rabbi jara kanaa miti sodaa isaaniiti kijiba dubbattanii takkatanii nani tola isinii oole takka mee dubbadhaa jeen jechuudha. Jecha inni jee kanarratti uummanni kan gaara kana gubbaatiif hundas jiranii guutuun lafaa kaanii takka hamtuun daleenne inni nama toluu namaa oolu nama miskiina gargaaru hiyyeessa harka qabu waan badi takka illee hin qabu jedhanii guutuun uummata mootummaa gargalan jechuudha. Nama hedduu waan bakka taggatuu hin dandeenyeef guyyaa sun inni rakkoon hamtuu irra geessee fidaa bahee
olkee akkasitti dubbate jechuudha. Dargii yeroo dhuftullee ittuma fufamte qabsoon osoo dargiin dhufteen turin Soomaaliin asiin ol seente lolli Soomaaliif kan Itoophiyaa akka lakkoofsa faranjii bara 1977 qabsoon qabsoo jechuudhaan jara kanaa wajjin qabsotti illee hadhooytu godhee jechuu yeroo sun. Biyyaadhaa fi abbaa isaa dhiisee deemuudhaaf dirqame. Ilmaan isaa kan akkaan jaallatu warraa fi qabeenya isaa duydatti galee Soomaaliyaatti godaane. Akka malee ilmaan jaalata. Ilmaan isaa dhiisee biyya Soomaaliyaatti baqate jechuudha. Akka irraa hafu akka biratti hafuu ni dhabe akka nutti fuudhee isin nu yaasuus ni dhabe. Akkasitti waa'ee nu godheeti bakkuma jirru goonaa lubbuun tijjatuun asiin ni qisaasamte hin jiraattu. Firraan eebbisaa firraan hin deemaa jee akkasitti eebbifne irraa hafne jechuudha. Qabsoon isaa dirree baatee lubbuu isaa sodaatee baqatee Soomaaliyaatti hotee jechuudha. Haji Mahammad Doolaal qaamaan biyya baqaa jiraatu malee yaanni isaa biyyatti hafe. Ani yeroon itti bare inni duruu baqate Soomaaliyaatti baqate hiree harkadhee silaa yeroo ijoollummaa sun ta'e ilmoonii fi abbaan waliin dabarse sun hireen harkanne. Odeessa immoo biyya Soomaalii halkan gabbee maqaa tokko tokkotti ijoollee saamuu Abaliyoo, Badriyoo, Ibraahimoof jee yaama jedhanii. Naannoo magaalaa Hargeysaa bakka biyya hidhankaa jedhamtu qubatee qabsoo isaa finiinse. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda isaa gumaache. Warra takka jee qabsoo uummata Oromoodhaa Soomaaliyaa irra jaarirraa tokko inni. Eega Soomaalii dhaqees akkasumatti waraana jaaree hidhachiisee akkasitti karaa Itoophiyaatti ol garagalchuu waraana amma qabnee baase inni. Eega asii deeman biyya Soomaaliyaatti qabsootti fufanii jaarmaya Oromoo hajii wajjin ta'anii akka manguddoo Oromootti qooda guddaa fudhachaa turan yeroo biyya Soomaaliyaatti. Haji Mahammad qabsaa'oo qofa miti. Haji Mahammad hayyuudha. Haji Mahammad abbaa araaraati. Abbaa hiyyeessaati. Gaaromminni isaa arjummaan isaa biyya ambaatittis jalaa nafne. Nama wal dhabillee wal taasisu nama wal ajjeesellee addaan fudhachiisu nama amma Soomaalii fi Oromoo jidduu rakkoo hiiku karaa haakibaatiin karaa bishaaniitiin karaa raashinaatiin waa hundaa'u karaan isarra baheeti dandeettii rabbiin kan dhabe jechuudha. Mootummaa Soomaalii sunii fi Oromoo jidduu waan kana inni iftana baatiidhatti nama kana ni bira nama haaraa gisee sun keessa dhufu isa bira geessan Oromoodha arjummaa isaa raashina isaa baasee nyaachisa nama wal dhabi furbaatee wal taasisa irra guddaan isarra dhufanii kanaas wal taasisa kan wal ajjeese akkasi dubbii qabbaneessee kan mootummaan sun hidhe dhaqee harkaa baasa nama kanatti jiruu isaan hundaa'u Oromummaaf laffa. Qotee bulaa kanaaf illee ooyiruu mootummaa irraa fuudheeti dachii habab bisaa ban qabne irraa qotee magaalaatti makiinaan guuree gurguruu ture akkasuma uummata rakkoo isaa baasuu ture namaaf illee rahmata godhuu namaa yaadu. Ganama ogguusu bisa laatanii baha qabalee 17 keessa jirra biyya hirkaan 17 kana guyyuu qabalee tokko bobbaha. Gisee bobbahee maal laala dhukkubsata beelaa waa giraama inni isaa xiqqaadhaa tadhaltee waan nyaattu hin qabne mana keessa giraamni sii xiqqaa ganamarraa eega salaata subii sa'a jihatti bahee sa'a 5 gala sofatara nyaanni kana hunda katabee dhufa beelaa waan kataba ka giraamni isaa xiqqaa kan rarcite تدوك بساتة وان فيدمتون تناخم عندي ليتون إنكمن نخطبة كأول ما توانياتون كمن نخطبة من جست جواسا في ده خنا نما منا بيلاوا ركتا جرام دراتك خندوك بساتة وان هاخم عندكم كمن جراك جئتي قبل سنة سمعتشو من جست لني عمندي والله يدوخ بجماعة مخيناتك راشنا في عنف
deemee geessaaf kanas dura haa mana kanas dura haa mana kanas dura haa mana kanas dura haa ta dhukkubduus haaqima fida ni wallaana haaqimni ka mangistiida ka baqatootaa jira wallaanee taanis wallaanee qaanis qabeela qabus raashin awlaadu rakaayeefi galee choora baro ammas qabalee lammaffaa bobbaaf. Qabsaa'aan kun Oromummaa qofarratti nama kakaasaan turre jireenya du'a booda jiruttis nama amanu waan ta'eef gama amantiitiinis fakkeenya ture. Ibaadaas nama itti kakaasa haraqibatti inni namaa oliiti. Haji Mahammad Doolaal Oromoonni biyyarraa gara Soomaaliyaatti baqatanis rakkoo keessaa kan buuneef dahoo taafii ture. Warri isa duraachi turelleen eega inni dhaqe booda jireenya nagayaa jiraachuu eegalan. Namni keenya bitti gurguriidhaan yoo Soomaalii dhaqanii hidhamu waan hedduu irra geggeeffama. Osoo inni dhaqeen namni keenya kan naggaazeedhaa achi dhaqee meeshaa bituudhaan Soomaaleen asiin meeshaatti gurgursee asiin isaan qaqqabdee hidhaaniitee amata tokko lamatti muraa turte. Erga Haji Mahammad Doolaal Soomaalii dhaqee hargeysa dhaqeen booda akka waan Oromoon bilisoomtee tokkotti Soomaalii keessatti ummata Oromoo baay'ee nafa'u isaasiin beeka. Soomaaliin afaan Oromoon beektu afaan Amaaraan beektu namoota keenya kan baqatoota kiyyaa kana kan waa basaas kan Itoophiyuu ka imid hidhama guuran mana hidhaa dhaqa abaati biyya isaa dhufte ati warra isaati aruusii irraa hin dhufe jarjar irraa hin dhufe soqarraa hin dhufe walii qabee fida nama diidama caalaa hidhaarra makiinaa mangistitti as naqee mana keenya naqa wallaahi mangistiin inni qabajii hedduu qabajii kan hidhaatti xukuman illee yoo inni dura dhaabbata Haji Doolaal dhufe nurraa kan naafu meeshaan. Hayyuu qabsaa'oo gameessaa gara laafeessa namaa kana gaaromminni isaa ilma namaa qofaaf miti. Shimbirroon gosa torbaa dhufa mana keenya sana. Xixiqqoo qofa naqaaf caccabaa xixiqqaa gurguddoo ta'u jiddu jireessaa naqaaf taan naqaaf shimbirroo xixiqqoo saafaa shan na bishaanis. Ogguun lamata kana nyaata karaa shimbirroo as deebiti namaraan ooriitu akkanuma beladii taatee biraa teesse. Haji Mahammad Doolaal qabsaa'aan lafti Oromiyaa biqilchite. Ilmaan isaa kan inni yaada isaanii hirriba dhabu sirni nafxanyaatis jireenya isaanii sabaata dhorke. Obboleessa kiyya kanarra guddaa bitaara matoonii fi Abdulummaani isa barbaanna jedhanii isaa fi hajii tokko kan as gadi waraana hangan takka ga'u makiinaa maarshiddiirra hidhanii qawwee hidhatanii as dhufan jechuudha. Obboleessa kiyya hin jiru jechuudha. Maaliif barbaadan oguun jedhuunu itti haajamne jechuudha. Isaa miti obboleessaa miti kanaa jedhaniiti ana mana obboleessa kiyyaa kun hoogamanidha. Mana hunda fattashanii fixanii asii na fuudhanii achi ol na geessanii na fattashanii manaas fattashanii maarshiddiirra na kaayanii ilaa harar mabraa lagaa na geessan jechuudha. Du'aaf waggaa gaagaafii na dhiyeessanuu abbaan kee durirraa as kaasee hayyama mootummaan qabu Soomaaliyaa dhaqeetti biyya waraanee jira. Telegiraama qabdan kana jechuudhaan ka silaa obboleessi kiyya dhaqe nama dhaban malee hin baasan jechuudha. Akkasi sodaadhaan jiraachaa turre kan mimmeenee sodaadhaan. Durasaa kana takkarra lamarra osoo cafaqanii akkasitti rabbiin gaayegas nagee nufideete. Qabsaa'aan Oromoo Haji Mahammad tokkummaa Oromoo irrattis wanni inni dalagaa ture waan laayyoo miti. Nama ummata Oromoo kana kan addaan dhiibatu walitti dhiibaa ture jechuudha. Ilmi Qur'aanaa fi dandeettiitis waan qabuuf kitaabaanis rabbiin keenya kana jee jechuudhaan nama amansiisuu danda'u. Seera Oromootii fi heera Oromoo kanarrattis nama sammuudhaan nama walii harkisuu danda'u. Hamma dandeettii isaa kaniin an beeku Oromoo tokkoomsuun beeka. Soomaaliyaa keessatti bakki jirru biyya namaati. Nuti immoo wanni biyyarraa nu as baase gabrummaadha.
gabrummaadhaan biyyarraa as baanee biyya namaa keessa wal jibbuun waan nurraan eeggamne sammuu teenya jijjiirree tokkummaadhaan gabroonfataa biyyaa nu baase kanarratti maal akka goonu yoo mari'anne malee maal akka wal goonee asii wal balaaleeffannuuf maal goonee akka asii wal jibbinu hin qabnu jee isaa nama hedduu gorsuu ni arge. Bara 1991 hofiinsa mootummaa Ziyaad Barree booda haalli hundi akka duraan turetti itti hin fufne. Mootummaan Soomaaliyaa kana guduraadha hooqanneef sun kaawwan fonkoleef haarayni waan qabateef akka gartee haluu irraa bahuudhaatti biyyee tana biyyeen tun teenya haxaawwadhaa bahaa jedhanii rakkina makiinaa godhuu fi dhiisi haxaawwadhaa bahaa hanga jedhaniin tagatti achiisitti rakkisan. Manni mootummaa haarayaa sun amma maal godharre oluma yaa'u malee. Yeroo namni hedduun biyyatti galu Haji Mahammad Doolaalis gara biyya abbaa isaatti deebi'e. Lola Soomaaliyaa qacabeen namni ol dachee innis kanuma keessa qabsoomnis gara biyyaa dachaa'uudhaan niin gala jee dhufe. Ammallee guyyaa dhufe yeroo sun gaaritti hin beeka. Asrii dhufe gaara sun dhabee ronnaan achiin gabbu'ee mana obboleessa kiyyaa achi taa'ee biyyatti baqeeyte. Hokkuutti loo dhufe manuma kiyya dhufe jechuudha. Itti rokkuu mana keenya kana waliin bullee namni akka jabaatti yaa'e. Qabsaa'uun kun maatii isaa kan waggaa 14 ijaanin arkin bira ga'ee warraa fi ilmaan dharra'aa fi ture dheebuu ba'uuf hawwii qaba ture. Garuu akka hawween taane ilmaan isaa keessaa kan inni ijumaan illee arkin ni jiran. Qobsumti isaa mana hidhaa mootummaa Dargii taate. Amata 14 osoo deebi'ee maatii sana arkin dhufiisa dhufe irratti gartee tarabbiitillee taatu amata 14 booda dachitti guddate sana itti horatana nama isaa kana harka lama arge. Qobsumaa inni ganda seene jedhametti basaasummaan akkasuma jala seente jechuudha. Akkamitti akka laalamu gaa nama Itoophiyaa diigutti akka laalamutti mangistiin guddoon dhufuu isaa Muhammad Doolaal jechuun hedduu baay'atte jechuudha. Waraanni dhufee shirni godhee nu biraa fuudhan jechuudha. Akkasitti amma isiinis waliin agarree Abdurrahmaaninis waliin agarree akkasitti fuudhanii baasan jechuudha gooroo. Mucaan tokko na afaan dhufee Diinoo Maammed Didas jedhanii ilmee isuma kiyyaate abbaa kee qabannaa hin jee. Dura soddaa Abdurrasaa keenyaa kana allee tanaa gubbee rabbaaraa matoo fidii makiina itti lakkaawamte baafadhu jee baafadhaa jeen akkasii kan bartee jenee fi matoo marii jeniin gaafas waltee kana bulee ganama guuyi bariiteef makiinaan jihatti dhufte jechuudha. Makiinaan gurguddaan kun jiha. Achitti qabanii abbaa kiyya biitii gaara seentee sodaatee inni itti dhaqee anaaf dhufan jee. Mucaan kun ogguun warra Hajimaa Majjanii ilma gubbaa kee abbaa kee fuudhaniidha. Deemeetiin dhaqee amma mataan boodaa duruu kota jechuudha. Boodaan deeme sodaachaatiin booda deeme irreessa bakka janitti hiduu jeen amma manni yaasu ku waraanne kun hiduu naan hin jeenjee maas hin jeen alaqaan isaaniiti akkana naan jeen ni darbee duwwaa alaqaa kana jeen kana fidura darbee dhufuusaa osoo inni as ganda kana dhufuun dhagayin milishaan dhuftee gaara kana qabdee akkasitti fuudhanii shaambol bokkoraa namni jedhu jarsa gooroo geessanii hidhanii achi Soomaalii sun irraa guubife oolchaniitu waa bulchanii wuy duruwa jarsa goorooti itti dhufanii waraanni fuudhee armaa jaarsa silaa yeroo biyye duruu guddatee silaa firraa taa'u fuudhanii kuchisa. Jarsa goorootti nama gurguddaatti hin dhiisanii an fiigeen dhaqee ijoolleedha. Fiigee guun dhaqee garsiisunutti hin dhiisanii isumaa fincaanii gabbaasaniin harkee akka raanan harke ittiin fiigee irraan dhorkanii qawwee karatti naqqabanii facaasee jala dhaqee qabee na fuudhee bira na kaayee asirra na kaayyatee nama furdaa gabaabaadha. Umaan ta'anii deemee gandaan jajjabaadhaa jiini jajjabeessaa ol jajjabeessaa jee na gaggeessee jechuudha. Nama jabaa waraana qabu sun qabne jedhanii hojiisan kun bulchatti yeroo amma gartee biiroo gabbaasan kana hoggu nyaata kan namaaf jennu aannan kan namaaf jennu dhandhama nuun jedhan
الموتية لما هي وان الموتية نافذة الموتية وان نعتا سميت تقولين نافذة جين بدينا نورا فلاني تعالنا نودين جيشو أكثر بمبتشا كيساني قديبي أنا مسيوتي يا جنين عبد الرزاق عبد الرحمن سر بيرام تو غور جنين لك أشوا وجود إنه دبي كانت تمان دان دامي يا خا أشوفه الموتية دان دام ما جينا بانجيس كره كله أكسك أدا في بدينا جانا كده دنا رافرته بدينا رافرته الماني سومالي سيني دلسون أدرا أنا بيجا درس أرباباتي وده تيمبي الراسنجالو يكسب براجل له achirraa gara harar dabarsanii guyyaa sirnaa booda arkanti. وبي جلا يانوكا مخين موجا نديا جرام نسين مخين موجات مودي جرا وبي هذا كيسان بكم جيسان ولم Haji Muhammad Dolaal bakka jiru beekamuu baatus maatiin isaa barbaada isaan dhiifne bakka tanatti agarraan qaban garuu garaan taa'uu dide. بربانة لمنه كا بلاين اللي بربادينني بلاين من التبولسي يعني يقول استلأوه أكمل لما كان هذا فتأتمو ما يجي جرات يعني بلاين اللي بقول استلأكن جتو خنا بودن كافر راس ديبي يقول جرام انتاو جا سيخانه ني بربانين شاركا سفر لا شاركا جيتا تو يعني دي ولا كان ما سامبي خطوده هم بچت كام غدون سامبي تسون دبيته خنا بر جاس خيا خيسن كان هو ما دفني نانكا جاس تو كان غديا هرجي غوتو اسنرا كبتن جان هوغا فيلمو أمريكا تي في أكيد أولاً كات ثم الخيار كان كان وني فنجي تون جان بركون المساتي كاي أكيد تسنكي جيسو لبي سوي لبينان كا أتجاوز ما يويف بيسومالي أبو تريف تنانجي شاركا شفتاني شاركا كيتا جونسون أما أني اتليسو هيران كبونجي وراني بولو في ورانا سنيتو فوده ختاني أنا هيران كبو خوشو كتنا بافتي جوانا الأولى Baatii sadii tanachi buuteetti dhaban booda ajjeefamuu isaa dhagayan. Ilmaan Oromoo lakkoofsi isaaniin beekamne waliin magaalaa Harar Hammarreessatti ajjeefaman. Toora baatii lama sadii taa'ee akkasitti duutesaa intalti adeera keenyaa tokko fal'aa naannoo fiddee jechuudha uumee jiru eegan lalageesse. Oromoonni bakka takkatti abbaa Haji Muhammad Dolaal wajjin dhuman kun nama 360 kan haa jedhamanii malee lakkoofsi hin beekamu. Ana kau musafara guyana unda jira kan ugalin ni jira khana sa wali dani kana salfit gardu dubit ni shashal ta wali dani pakatakat rasanani abragodanan halayara jidani jira Tasa tahu sudani tasa sekarang ni jen sekarang ni muda lu biasa nak lu mau biji butu wah kapsul tiga ni akan segar berapa tahun lu Ege vegetting tasa gettingnya Quran gune sampai daya cu. osok abrisan abrisa osok orkin adir ke akasit ya akasit gelle tasa dinye osok abrisa jangan orkin adir ke Qabsaa'oon gameessi kan sababa qabsootti waan hedduu dhabe. Hammaatii isaatii fi lubbuu isaa wareege kun fakkaattoota isaa hedduu dhiisee godaane. Kan sambenne hono khaaka badrii kana faakan haguusa dubbatee kana caalu badrii tahaje san rabbiin godhe alhamdulillah anduuna maqaan isaanii jira jeenota kana rabbiin raafide habadriin tokko wari yala jirulleen qono maasha Allah hayyoota alhamdulillah namni waraanafne du'a namni waraafan duune maqaan isaa jiraataadha. Haji Muhammad haadha warraa afurirraa ilmaan 22 hore. Tadura ada Abdurrahman fuudhee ada Abdurrahman Muhammad Dolaal. Tattaatu ada Abdurrasaaq. Tasadeessa Sayna Bajaniini ilmoon dhallee fi ejersa gooroti fuudhe.
taafreesa haa wayanii Soomaalii fuudhe. Haji Mahammad Dulaal ilmaan isaatiif dhaamsa dhaame. Dhaamsa inni harmeessa jennu dhaame hedduudha. Dhugaa irratti du'aa waan onneen teessanii jettu dhugaa jala deemaa. Ammallee mirga keessaniif falmadhaa. Mataa gadi hin qabinaa. Lubbuun guyyaa Rabbi baasee baatii dhaamsi inni guddaan nu qabu. Sammuun waa hubachuu dandeessu. Haji Mahammad Dulaal irraa waa hedduu baratti. Diina sirraa ittisuudhaan barsiisa. Afaan keetiin haasa'uudhaan barsiisa. Afaan keenya guddisuudhaan barsiisa. Mirga kee falmachuudhaan barsiisa. Mirga kee afaan yeroo qabdu fayyadamuudhaan barsiisa. Lammii kee simachuudhaan barsiisa. Qaama tokkoon ejjennoodhaan diina sirraa ittisuudhaan barsiisa. Yeroo sun waan beekumsa hedduu Oromummaan babal'attee hin jirreef sirna gaafasii keessatti yeroo kana hayyuun meeqa galaafame ulamaan meeqatti galaafamte har'oo wanni akkasii kan deebine afaan Oromootiin baratee namni afaan Oromootiin dubbatee afaan Oromummaa guddisuu nama agarsiisaa jechuudha. Karaa lolaa guyyaa deemuuf geenyuma qabsiifti, dalagaadhaa deemu dalagaadha barsiifti, ibaadat deemu karaa sodaa rabbiiti nama qajeelcha akkasi karaa sodaa rabbiitiinis inni nama dura nama yaasu masjiidallee ijaaree jira akkasitti nama itti yaasa namni haala nama kanaa kan argate karaa cufaanuu irraa faayidaa jechuudha namni hojii qonnaatiin taatus dura nama oofu. Harap bilisummaa barbaadu kan inni duran nama oofu. Harap waliin qabamanii wanni misoomaan dalaguutittis duran nama oofu. Haala isaa keessa wanni boodan nama harkisu takka illee qabu jechuudha. Haji Mahammad lubbuun jiraachuu baatus seenaan isaanii jiraatti. Seenaa dalaguunis ilmaa ilmoodhaan itti fufti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afu wa'fu anhu وأكرم نزله ووسع مدخله اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الصوب والأبيض من الدنس وأبدل دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي وأدخله الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بشر بالأقوى والغفران اللهم بشر بالهدى والرضوان اللهم بشر بالروح والريحان صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. توفيق خنيسة ربنا واخن ورا الجلد يمي وجين جمد ربنا واقول أكما قرتي بدري نمو جمد شيء خنتي جنة عندنا نوع جمد شيء مثل اللي قرتي هارقويتو إلما ولد أوركته إن شاء الله والكوبا كباب الدنيا نسين وادي كورا نمو قرقر قلاو بك قرتي قلين كم نران قرقر قلا هم جروتك ورا الجلد يمي ولا أي بسه جال الله وجنجرات ربنا واقول عمر عبادك عبد ربنا واخنو أكي خيني أخاخو في أكو سنة أقولو خان المان قبل الله المان دي ربي هقولو فخانين كم نت ربي تاخنو رزق بالله سنة تاخن متن عبادة نقول تنت ربي بيتا جو اللي بيسون جرت اللي ربي نكرت ورا دين ساني متن ربي هقولو ورا كرت دين ساني مرجان كبر ربي هقولو رزق قبلنا وتربي تاخنو صلى الله عليه وسلم.